Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jechaadha. Boleewwan kiyya yeroo hedduu asirraa dhabameetiin ture kaleessa fi guyyaa har'aadha deebi'eetiin dhufee jira. Boleewwan kiyya guutuun keessa warroonni jalatti argamtanis laayikii, sabskiraayibii, koomentii nuuf barreessuu hin dagatinaadha. Warroonni haarawwataa tan ammoo boleewwan kiyya sabskiraayibii nuuf gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya haraas kan inni isinii qabadhee dhufee haappii zeenii firii bilaasha isinii dalagu jechuudha. Obboleewwan kiyya ani shari'aa biraa hin qabu garuu zeenii qofa irratti hin dalagi jechuudha. Akkasiiti obboleewwan kiyya warroonni jalatti argamtanis kan ganaa dhufaa jirtanis sheerii, sabskiraayibii, laayikii nuuf gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hayya obboleewwan kiyya haappii lokeeshina yuutuub pilistoorii keessan keessa seentanii buufattan jechuudha. Aappiin akkuma asirratti argaa jirtan kana isa gubbaa kana jechuudha ni agartan jeetiin abdii qaba. Aappiin isa kana obboleewwan kiyya akkuma asirratti argaa jirtan kanatti itti barreeffattanii buufattan jechaadha. Obboleewwan kiyya ni agartanii aappii gadi buufannaa walumaan buufnee ilaalla. Ayyee obboleewwan kiyya aappiin gadi nu bu'ee jira jechuudha. Saniin booda ooppiin jenneen seenne jechuudha. Akkuma waliin beeknu gaati. Xayyibii aappii kana abdeet ni gootan jechuudha. Yeroo duraatiif shabaka qabaatu qabdan osoo namarraa shabakattan jechuudha. Xayyib obboleewwan kiyya aappiin kuni kan jedhu sawaa ja'a sawaa zeenii jawwii mobaayilii riyaala 60 ni dalaga jechuudha. Akkuma asirratti waliin agarru kana jechuudha obboleewwan kiyya ni agartan jeetii yaada. Akkuma asirratti waliin agarru kana xayyib aappii kana abdeet godhuudhaaf bakka kana ni dhufnaa jechuudha. Bakka kana ni dhufnaa bakkaan qalamaan isin agarsiise saniin booda abdeet kan jettu ka gubbaa tanaa ni cuqaafna jechuudha. Aappiin abdeet nu tahee jechuudha. Xayyib obboleewwan kiyya koodii qaba. Zeenii kan irratti dalagu zeenii isa kan irratti dalaga jechuudha. Ni agartan jeetiin abdii qaba gaa'e. Zeenii isa kan irratti dalaga kan hin xiyyaan isin agarsiisu kan akira gadiidha jechuudha. Isa irratti dalaga akka ajaa'ibatti dalaga walumaan laaluuf teenya jechuudha. Mobaayilii riyaala 60 ni dalaga aappiin kuni. Sawarratti illee ni dalaga janii garuu ani sawarratti waan hin qabneef sawarratti laaluu hin dandeenye. Sawaa isa kanarrattis ni dalaga ka gubbaa kanarrattis ni dalaga janii. Isin kan keessaa isiniif dalagee dalasiifadhaadha warri sawaatii fi warri mobaayilii jechuudha. Warri zeenii immoo kan akira gadii kanarratti isiniif dalaga jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga zeenii kanarratti jechuudha. Xayyib obboleewwan kiyya ka gubbatti jechuudha zeeroo yeroo 6 guuttanii zeeroo yeroo 6 guuttanii gaditti illee zeeroo yeroo 6 guuttan jechuudha obboleewwan kiyya. Yeroo guuttanii kaatanitti aappii koonnektii goona jechuudha. Koonnektii kan jedhu silaa namni wallaalu hin jiru koonnektii bakka kana koonnektii goona jechuudha. Nama zeenii filadha. Zeenii filadheetiin jira. Hayyee obboleewwan kiyya mee aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuu walumaan haa laallu. Ayyee obboleewwan kiyya akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin akka ajaa'ibatti dalaga jechuudha. Yeroo hedduu irratti na dhahiis jiru sin barbaada jechuudha. Yeroo hedduu koonnektii na godhi jechuu sin barbaada. Duwwaa yeroo 6 arma olitti 6 arma gaditti 6 ni guuttan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin dalaguu jira jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti dalaga aappiin. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga. Ni agartan jeetii yaada. Xayyib obboleewwan kiyya aappii kana mee dalaguu fi dalaguu dhabuu isaadha yuutuuba keessa seennee walumaan haa laalluun isiniin ja'a. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha obboleewwan kiyya aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa jechuudha.
walumaan argaa jirana fakkaata aappiin kun akka ajaa'iba السلام عليكم. تبي تتخلص من الروتين وتحقق تقريبا 7827 ريال سعودي كل يوم؟ تدري انه من حقك انك akkuma asirratti argaa jirtan kana egaa aappiin akka ajaa'iba kanatti dalagaa illee inni baa'u jechuudha aappiin kun akka ajaa'ibatti isinii dalagaa obboleewwan kiyya warroonni na jalatti argamtan hundi keessan jechuudha sabskraayibii laayikii nuuf gochuu hin dagatinaadha warroonni tiktookaa jala jirtanis hundi keessan aappii kana gadi buufattanii itti fayyadamuu hin dagatinaadha namni tokko tokko osoo waa tokko viidiyoo namaa tokko laaltanii finnee akkamitti nu dalagaa viidiyoo eessa jira malitan viidiyoon tiktooka forfaa'ila jira jechuudha viidiyoo forfaa'ila mal yuutuuba forfaa'ila jala jiru san tuxxanii yoo seentan forfaa'ilii yuutuubitti achi jira jechuudha achi yoo seentan ala xuulii keessa singeessa jechuudha obboleewwan kiyya aappiin aappii ajaa'ibaati akka ajaa'ibatti isinii dalaga obboleewwan kiyya warroonni haaraa dhuftanis sabskraayibii laayikii sheer nuuf gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu